Karaa biraa immoo kan Wallaggaa akkuma sila isinitti dubbadde Wallaggaan karaa meeqa rukutan? Tokkoffaa raayyaan ittisa biyyaa rukutaa ture. Itti bahee rukutaa ture, ajjeesaa ture. Poolisiin Oromiyaa ajjeesaa ture. Milishaan Oromiyaa ajjeesaa ture, ajjeesaa jira har'as. Faannoon ajjeesaa jira. Qubattoota sana keessaa immoo faannoon deebisanii Shimallis fa'aa ijaaran kan mootummaan kun ijaare, kan inni leenjise, kan inni ammallee leenjisaa jiru, kan inni ammallee sappilaayii gochaa jiru. Saba sana waggaa meeqa rukutan, waggaa meeqa ajjeesan. Kallattii 5 yookaan 6 rukutu. Kana keessaa kan garaa laafuuf hin jiru. Officially miiliyoonii 100 kennanii Shimallis fa'aatiin ajjeesisan miti. Kana namni quba hin qabne hin jiru. Isumatu itti fufee jira. Gidduu kana immoo maal godhan? Lafarraa buqqisanii buqqisuu duwwaayyuu immoo miti. Qabeenya isaanii guyyaa saafaa utuu namni argu loon isaanii oofan. Re'ee isaanii waan isaan qaban hundumaa oofanii yeroo isaan fuudhanii deeman makalaaqayaan achi jira. Raayyaan ittisa biyyaa achuma taa'a. Simbirri achi keessa darbuu kan hin dandeenye utuu waan biraadha utuu ta'eeti. Utuu makalaaqayaa raayyaan ittisa biyyaa buufatee utuu iddoo sana jiru akkabittiin namni hammi sun akkabittiin buqqaa. Akkabittiin namni sun buqqaa. Akkabittiin qabeenyi isaa qeensaa barbadaa'ee loonsaa oofamanii guyyaa saafaa oofamanii fudhatamanii deemu. Viidiyoodhaan agarsiisa. Otoo eenyu jiru? Otoo mootummaan Oromiyaas jiru, otoo mootummaan federaalaa jiru, otoo poolisiin Oromiyaa jiru, otoo poolisiin federaalaa jiru, otoo raayyaan ittisa biyyaa achi jiru, kun hundumtuu saba kana irratti raasa. Kana faannootu godhee jechuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Ammatu adiifate qawwee fudhannee annee iddoo tokko taanee sa'a nama tokko oofnee fudhannee gallee utuu nu dabarsa karaar. Akkamittiin ta'a kun? Akkamittiin ta'uu danda'a? Yoo hayyamame malee, yoo mootummaan ajaje malee, yoo mootummaan hayyame malee, yoo mootummaan ispoonsar godhe malee akkamittiin ta'uu danda'a? Badiisi amma kana akkamittiin saba kanarra gahuu danda'a? Kuni har'a duwwaa kan jalqabe utuu hin taane turee waggaa kana hundumaa deemaa kan turedha. Kan yeroo hundumaa maqaan isaanii hin dhahamne immoo beekatu jira. Shawaa lixaa kana keessa waan hojjetamaa jiru eenyutu argaa jira? Eenyutu argaa jira? Hojii isaan hojjetan achi duwwaa miti. Kun egaa wannooma isaa magniitiyuudii isaatu guddaa sababii ta'eefiti mul'ate irraan kan hafe lafa namni sagalee nama waraabuu hin dandeenye. Waan hojjetamaa jiru beeksisuu hin dandeenye. Lafa aktiivistoonni hin jirre. Lafa akkasitti maaltu hojjetamaa jira? Shawaa kaabaa keessatti Salaalefaa kana keessatti maaltu hojjetamaa jira? Asuma dhiyootti kun wannoofa Abuna Gindabarat fa'aa kana keessatti maaltu hojjetamaa jira? Namni gabaa dhaqee galu amma torban darbe dhageessaniitti yoo ta'e gabaa Abuna Gindabarat qotee bulaan naqa yoo ta'e wannoorra dhaabbataniitu seensa magaalaarra dhaabbatanii qarshii 50 kennan. Maaliif akkasuma gibira kaffalta? Waa bitu ofiisaatiin waan inni bituu dhaqu nama beeku jiru yookaan magaaluma sana keessa baheetu iddoo biraa deema ta'a. Garuu seenuudhaaf iyyuu 50 kaffalte malee seentuudha. Gabaa guutuun biyya baasaa keessatti kenne jedhanii qarshii irraa fudhatu. Humnaan irraa fudhatu. Wannoo ittiin argitu yoo ta'e deeggarda beddelleetti argitaniitu yoo ta'e viidiyoo tokko hundumti keessan argitaniitu jedhee yaada. Milishaan tokko akka inni itti dubartii tokko lafarra gangalchee akkaataa inni itti reebu. Qorqalbii dhumti akkasii Oromoo keessatti akkamittiin biqilchuu akka isaan danda'an nama dhiba. Warra viidiyoo kana isaanillee
dur gaafa dhaaba kana gaafa jaaran gaafa booji'aman illee Tigireen illee garaa laaftee fi isaan lubbuun isaan jiraachifte. Isaan immoo akkamittiin saba isaanii nama harka duwwaa deemu, nama qawwee hin qabne, nama isaan ajjeesaa hin jirre. Akkamittiin nama kana garaa jabaatanii akka isaan waan kana irratti raawwatan namaan galu. Isaan miti mootummaan hin beeku warra gadiitu kana hojjetee wanti jedhamu hin deemsisu. Nama tokkotti otoo adabi otoo itti kennameeti namni tokkollee nama ajjeesu ture. Namni tokkollee nama reebu ture. Namni tokkollee seera ala nama hidhu ture. Garuu kana mootummaatu hayyame sirnuma sanatu hayyame jechuudha. Kanaaf wanti biyya kana Oromiyaa keessa deemaa jiru amma waa'een naannoo Wallagga Bahaa fi akkasumas immoo Horroo Guduruu irratti wanti ta'aa jiru kuni isuma duraan ture itti fufiinsuma isa duriiti. Isumatu itti fufe. Kana immoo waan baay'eedhaaf kana gochaa jiru. Waa'ee hidha Abbayyaa innaa ilaallee hidha Abbayyaa sana gatii guddaatu itti kaffalame. Mirga hidha sanaa hidhanii itti fayyadamuun mirga biyya sanaati, biyya keenyaati, mirga uummata keenyaati. Kana karoorfamee eeganni hamma inni xumuramutti uummanni biyya keenyaa hundumtuu gatii itti kaffaleera. Anillee amma biyya sana keessa jirutti mindaa ji'a meeqaatti kaffaleera. Hojjetaan mootummaa tokkoon isaa kan mindaa isaa irraatii hin kaffalin jiru. Hojjetaan mootummaa tokko isaa kaffaleera. Warri kaan bu'aa isaanii irraa kennu, waan argatan irraa kennu. Hojjetaan mootummaa garuu hir'ina isaa irraa kennaa ture. Bajata ijoollee isaatii, nyaata ijoollee isaatii irraa hir'isee kutee kaffalaa ture. Xiqqaachuuf guddachuu miti. Garuu irraa dirqiidhaan irraa qabanii irraa kutanii fudhachaa turan. Isarrayyuu immoo itti daballee boondii bitanneera. Boondii kan harkaa qabnu jirra. 1,000 haa taatu 2,000 haa taatu. Boondii sheeriin qaba jechuudha achi keessaati. Is mine. Hidhi sun kan koote kan eenyu miti. Akka waan Oromoon jibbu, akka waan mormitoonni jibbanii, akka waan gartuun kana jibbu jiruutti inni haasa'amu soba dubbii. Namni waa'ee hidha sanaa namni mormes hin jiru duriyyuu har'as namni mormu hin jiru eebbifamuuf isaatiif sadarkaa kanarra ga'uu isaatiif namni jibbus hin jiru gammachuudha hunduma keenyaaf. Gammachuu hunduma keenyaati kan keenya waan ta'eetiif. An akka boondii kootitti waan inni bu'aa inni fidu keessaatii argachuun narra jiraa jedhee nama amanuudha. Maaliif yeroo nuun jedhan boondii bitadhaa yeroo nuun jedhanis kanuma nuun jedhan sababii ta'eetiif jechuudha. So hidha sana itti gammanna malee waan itti gaddinu hin qabnu xumuramuunsaa baay'ee gaariidha. Kan nama tokkoo miti wanti sun. Dadhabbii nama tokkoo miti. Yeroo baay'ee egaa waanuma addunyaa keessa jirutu jira. Isa dirree waraanaatti loltuun naqee wareegamuu fi jeneraallitti badhaafama akkuma beektan. Hojjetaan hojii hojjeteetu yeroo waa'een isaa barreeffamu immoo taa'ee akka biraatti dhaggeeffata. Hojjetaan yoomiyyuu hojjetaadha. Inni gatii baasu yoomiyyuu gatii baasa. Kan itti badhaafamu yeroo baay'ee isa gatii hin baafnedha. Isa gatii itti hin baasin. Warri har'a maqaan keenya achi keessatti kana ta'uu qaba jedhanii wannoo ta'an kun meeqa akka isaan kaffalan illee hin beeku. Kaffalaniiru ta'ee isaanii dhiisanii hin beeku. Garuu warri itti kaffale guutummaa uummata Itoophiyaatu baase waan sana. Kanaaf kan uummata Itoophiyaa guutuuti jechuun ni danda'a. Kanaatiif gammachuu guddaa irraa qaba. Gammachuu duwwaatu hin taane eebbifamuunsaa bor haala amma jiru jijjiiruu keessatti qooda nuu qaba jennee abdannaa eegnas immoo jireenya koo irratti waa tokko jijjiirama tokko fiduu qaba. Manni har'a ifaa hin qabne bor ifaa argachuu danda'uu qaba.
warri hagammaatti dukkana keessa jiran bor ifa keessa jiraachuu qaban. Eebbisiifneerra kaa itti dadhabneerra. Haqanii eebbisiisanii sirbanii galuun hin ta'u. Bu'aa isaa qooddachuu qaba sabi kun. Bu'aa isaa meerree hin eebbifne sun meerree isa jira. Maal akkamittiin dukkana keessa taa'a eega akkas ta'e. Utuu gurguramee iddoo biraatti hin gurguramin anaan dura nagahuu qaba. Maaliif an keessaan qaba jechuun qaba. Uummati kun kana gaafachuu qaba. Meerree eega eebbifame. What's the difference? Utuun hojjetamne ta'e utuun eebbifamne ta'e jechuu qaba. Eega eebbifame, eega xumurame, hojiirra ooleera eega jedhame, raateera eega jedhame jireenya koo irratti qabatamaadhaan jijjiirama fiduu qaba. Kun gaaffii saba hundumaa ta'uu qaba. Gaafachuun barbaachisaadha. Uummati kun calluma jedhee fidaa yeroodhaan kennu, ta'a yeroodhaan taa'u, ka yeroodhaan ka'uu miti. Okay, maaliifan ta'a, maaliifan ka'a? Maaliifan kenna? Eegan kennee immoo ani immoo maalan argadha? Eegan kennee immoo fidi kan koos jechuu danda'u turre jira saba Itoophiyaa kun jechuudha. Kana booddee namni dukkana keessa taa'u jiraachuu hin qabu biyya sana keessaa. Itti dadhabeera, itti kaffaleemeera, bu'aan argameera. Eega bu'aan irraa argame immoo bu'aa sanarraati hiree argachuu qaba, qooddachuu qaba. Kanaafis immoo mirga isaatii gaafachuus qaba. Mootummaanis immoo pirojektoota baay'eeyyuu immoo kunoo ibsaniiru akkas goona jedhanii. Kana gochuudhaaf ammaa jalqabee waan isa darbe irraa ta'e herrega isaa walii buusaa deemuu qabna. Meerree kan koo immoo hireen koo walii jechuudha. Jireenya koo akkamiin jijjiiree isa jedhu waliin haasa'uu fi gaafachuun barbaachisaadha. Kanaaf wantoonni deemaa jiranii ammas kana irra deebi'ee dubbachuu barbaadu. Sirnuma abbaa irree kana tursuudhaa fi tooftaan itti fayyadaman immoo tooftaa madulloomaa sanadha. Nama addaan qooduudha. Wallibdee dalgaa kana uumanii sabootaa fi sablammoota akka isaan tokko hin taane gochuudha. Dhaabbaaf dhaabbileen akka isaan waliin taane gochuudha. Namaaf namni akka waliin taane gochuudha. Kana gidduutti yeroo isaanii dheereffachuudha. Sirni kun immoo hin taane jedhanii sirna sana diiganii sirna biraa kan isaanii ta'u akka isaanii tolutti ijaarrachuudhaaf jechuuf malkeessa. Baay'ee gaariidha. Ulfaadhu waan bal'aa nuuf kaafteetta haala bara darbee wal qabatee waan itti jirru amma gara kutaa xumuraatti ce'uu qabna, guduunfaatti geessuu qabna. Egaa waan bara darbe kana keessa tatta'ee keessaa tokko qabanneetu waan gara fuulduraa irratti haasofna. Gara fuulduraatti maaltu ta'uu qaba? Qophii akkamii godhamuu qaba? Waan jedhu irratti gulantaa qabsoo itti aanu akeekuutu nurra jira waan ta'eef akka jalqabbiitti Oromoo keessatti mariin eegalee jira. Keessoo Oromootti namni deebi'ee wal hubachuu eegalee jira. Baruma darbe kana keessa wal hubannoo gaariin sabaaf sablammii faanas dubbiin eegalamee wal hubannoo mul'ataa dhufee jira. Isuma kanarra dhaabbannee gara fuulduraatti maaliif wanni sosochiin uummanni Oromoo sabaaf sablammiin keessoo isaatti gaaffii isaa deeffachuudhaaf godhu sirnicha naasisaa dhufee jira, argaa jirra. Kanaaf waa'ee tokkummaa keessoo keenya irratti wal hubannoo dhufaa jiru wal qabatee waan jalqabamee jira, bu'aas argamsiiseera waan ta'eef sabaaf sablammii faanas waan dudubbatamutu jira. Kanumaan wal qabatee gara fuulduraatti gulantaan qabsoo itti aanu maal fakkaachuu qaba? Hirmaannaan uummataa garee garagaraas maal fakkaachuu qaba? Sanumaanis qophiin ce'umsa gara fuulduraatti godhamuu qabu. Abdiin uummanni horachuu qabu. Sadarkaa gadii kaasee aga jaarmiyaatti qophiin ce'umsaa sirni kun jaalannus jibbinus uma kufa waan ta'eef jechuudha. Garuu dursinee yoo qophoofne balaa adda addaa irraa dandamachuu waan dandeenyuu fi qophii gara fuulduraatti ta'uu qabus asumaan walitti naa qabiiti. Gaafii baay'een si gaafadhe egaa naa guduunfita jechuudha walumaan akkasii toluutti caccabsiitii gaaffilee sana.
haa ta'u galatoomii gaaffilee kee ani yaadannoo qaqqabachaan deemu ammoo ani yaadannuun keessaati deebisa. Wanti guddaan tarsiimoo mootummaan kun ittiin deemaa jiru baruu keenyadha. Tarsiimoo isaa barreerra amma. Maalinni wal-dhibdee uumuudha isa jiru irratti walii galleerra. Garaagarummaa namni akka wal jibbu gochuudha. Akka inni wal hin amanne gochuudha. Akka inni wal bira hin teenye, akka inni naasofne gochuudha. Akka inni wal shakku gochuudha. Tokkummaadhaan gamtaadhaan ka'ee akka inni hin qabsoofne gochuudha. Tokko ofitti qabu tokko immoo achi qabu. Gidduu isaanii rakkoo buusu. Araarsaa fakkaachuu. Nama nagaa buusu. Qaama nagaa buusu fakkaachuu. Akka isaan waliin hin hojjenne wanta tokko irratti akka isaan hin xiyyeeffanne gochuudha. Kana ta'uu barreerra. Akka Oromootti kana barreerra. Rakkoon keenya maal ture? Qoodiinsa inni gidduu keenyatti uumuuf saaxilamneerra. Lakkii kun sirrii miti. Kun akkana miti. Inni ati jettu kun sirrii miti. Yookaan immoo dalagaan ati dalagdu bifa kanaatiin sirrii miti jechuu hin dandeenye nuti. Lakkii nama sana tuun taane suma dhala qaamoo sumadha diinni sumadha jechuu dadhabne. Kana jechuu dadhabneetu obboleessa keenya diina godhanne jechuudha. Isa akkuma keenya miidhamaa jiru. Paartiin akka isaan rakkataa jiru irratti faa duula yeroo tokko tokko. Ofiisa uumaas of harkaan qabu. Inni sunis mirguma Oromoo fi kunis mirguma Oromoo fi garuu walii galuu dadhabuudhaan waan inni gidduu isaatti uumu yeroo tokko egaa iccitiidha ta'ee isaa hin beeku paartilee siyaasaatii fi maallaqi wayii tokko kenname yeroo biyya sana ture keessa gara qarshii miliyoonii 15tu kennameetu dhaaba afuriinii hirmaadhaa jedhanii. Hirmaadhaa miliyoonii 15 isinii kenneerraa jedhani. Amma gataa'anii isaanii ani kanan argadhaa. Umriin dhaaba gootii amma kanaa miseensa ammasiin qabaa maaloodhaa jedhanii akka isaan wal lolan barbaadu. Isee hirmaachuu irratti ulaagaa ittiin hirmaatan hin qabani. Kanaa ulaagaa baasuu irratti yookaan koree dhaabuu koree irratti walii galuu diduu yookaan birrii ishee irratti walii galuu diduu. Kanumaan immoo torban tokko wal caqacaqanii gaariidha. Ishee irratti immoo dhibee biraa daddabalachaa deemu. Ati duruusii kan kana godhe kana malee jedhanii gana atakaara walitti kaasu. Innaan jaarsoliinis egaa waan kana dafanii baran natti fakkaata. Laakiin ta'u atumti nuu hiriiranii. Atumti nuu kenni. Waanumti isin nuu kennitan nu gahaa isinumti nuu hiraa jedhanii. Maal ta'u fudhattanii hirmaattanii akkuma akka humna keessaniitti jennaan hundumtuu humni koo mana jedhee akka wal loluuf isin jechuu kooti. So waan xinnoo ishee irraallee waan xinnoo irraallee bu'aa barbaada. Bu'aan sammuu maa inni wal-dhibdee uumuudha. Wal-dhibdee. Anaafati wajjin taa'uu keenya yoo arganii yeroo nagaa nutti dhaamanii deemanii waama tokko nuun jedhanii deemu yookaan akka nama nagaa sitti dhaamu yookaan akka nama sitti dubbisu sitti gurratti milkeessaa kana badaa hin amantaa ammatti naan jedhee deemuu danda'amu namni tokko. Isa booddee jalqabee dhuguma namichi nama moo akkamii jechuu hin danda'anis. Sitti immoo waa biraa himuu danda'a. Kanaaf nuyi adda baanee galla jechuudha. Wal-dhibdee isa silaa irratti xiyyeeffachuun nurra ture dhiifnee walii keenyatti deebiina. Gaafa sanaa jalqabee namichi dhuguma nama namu ta'innaa jedheetan isa sanatti gurra koo keessaa natti wannoo ta'aa deema jechuudha. Hojiin bilchiginnaa kun kanadha hojiin isaanii. Nama wal dhabsiisu, nama wal shakkisiisu, gaafa namni wal shakku isaan egaa hojiin isaanii gaafas hojjetame jechuudha. Jaallatu jechuudha. Ganda yoo dhaqan ganda tokkoof aanaa tokko yoo dhaqan gandaaf ganda adda baasuu barbaadu. Godina tokko yoo dhaqan aanaaf aanaa adda baasuu barbaadu. Gara Oromiyaa yeroo dhufan immoo
isaan kun warra akkanaati, isaan sun immoo warra akkanaati jedhanii akkuma taa'anii lammata waliin hin haasofne tokko kophaatti baasanii rukutu duula immoo irratti duulchisu. Warra biroo immoo daboo godhatu. Eegas kuumanii iddoon ga'aniin booddee immoo sanatti immoo deebi'u. Tokko tokkoon qarxamsu jechuudha. Tokko tokko isaanii. Amma hundumtuu akka kanatti nyaatamee wal ga'e Oromiyaan. Warri dur nagaa fakkaatus nagaa dhaban tokko hin jiru. Oromiyaa keessa lafti nagaa hin jiru amma. Hundumaa walitti qophaan rukutanii isa tokko irratti duulchisanii fixanii waan nu godhan. Amma dhaaba Oromoo kana keessaa wanti nuyi akka namoota siyaasaa Oromoo kana amma tokko quba qabuu fi akka eliitii Oromootti kana kan nuyi amma irratti dammaqan. Jarri kun maal barbaadu? Jarri kun tokkummaa keenya jiru. Tokkummaa keenya jiru. Kanaaf eega kana barree nummoo waan kana jala dhaabbachuu qabna. Yoo sirni sun akka buqqa'u yoo feene rakkoon kun uummata kanarraati akka ka'u yoo barbaanne wal hubachuun ta'anii mari'achuun rakkoon yoo jiraate furachuun gidduu keenyatti furachuun jaalannis jibbines waliin haasa'uun dirqama keenyaa jenna. Waliin haasa'uun dirqama keenya. Maaliifi saba guddaa tokkotu gidduu keenya jira. Saba mirgisaa sarbame. Saba abdii dhabee waggaa meeqa rirriitame saamame. Saba kanatu gidduu keenya jira. Waa'ee kanaati kan nuti dubbachaa jirru. Wantoonni biroon hundumtuu itti aananii dhufu. Kana booddee dhufu. Dantaa saba kanaa booddee dhufu isa jedhu irratti walii galleerra. Ani bad wal dhabuu dandeenya. Garuu saba tokkotu jira gidduu keenya. Sababii isaatiif jecha waan dhiifnee waliin haasa'uu qabna. Yoo aniifati wal dhabne saba keenya irratti rakkoo tursina. Gidiraa sanatti yeroo isaa irratti dheeressina isa jedhu irratti walii galle. Kanammoo eega jenneetiin booda akka Oromootti teenya haasofne waan gochuu qabnu mari'annee gara fuulduraattis immoo hamma karoorfanne jechuudha. Isa booddee saboota biroo biyyi kun kan keenya qofa miti. Nuti akka kanatti mirga keenya duwwaan kabajamu yeroo jennu mirga saba biraa maal gochuun akka qabu akkamittiin hariiroo tolfannee akkamittiin wajjin jiraachuu akka dandeenyu beekuu qabna. Saba keenya irraa diina cabsuu qabna. Diinummaa irraa hir'isaa deemuu qabna. Fira horachuu qabna. Saba biroo wajjin jiraanna biyya tokko keessa sababii ta'ee fi isaanii wajjin mari'achuu taa'anii haasa'uun barbaachisaa. Akkuma nuyi mirga keenya qabnu mirga keenya barbaadnu kan mirga isaanii barbaadanii fi kan mirgi isaanii sarbametu jira. Isaanii wajjin haasa'u. Saba tokko keessaa tokko ka'ee sababii nu abaareef sababii tokko nu jibbeetiif sabi sun guutummaa dhumti akkana diina keenya jennee deemuun hin danda'amu sirriis miti jennee amanneerra. Saba sana keessaati warra ilaalcha nuti qabnu qabu warra wal qixxummaatti amanan warra mirga saba isaaniis barbaadan warra mirga saba keenyaas kabajuu danda'anii wajjiniin hojjechuun wajjiniin dhaabbachuun barbaachisaadha jennee amanneerra. Kanammoo akka saba guddaatti addunyaanis nurraa eega sabooti biroos nurraa eegu. Nuyi isaanii wajjiniin saboota baay'inaatiin hamma keenya hin taane teessumaatiin hamma keenya hin taane isaanii wajjiniin teenyee boo'aa ooluu hin dandeenyu. Kana taanee abaluu kanan godhe jechaan ooluu hin dandeenyu. Itti gaafatamatu irra jira saba kanarra. Saboota biroo hammachuun, gargaaruun, tumsuun, amantaa keessatti uumuun, abdii itti horuun kan Oromooti. Kanammoo hojjechuu qabnaa jennee amanneerra jechuudha. Kanaaf nama nu wajjin haasa'u diinallee yoo ta'e hammanni harka nurratti wal hin kaasinitti hammanni mirga keenya dhufee funyaan keenya tuqee nutti hin dubbatinitti hamma sanatti eenyu wajjin illee haasa'uun barbaachisaadha jennee amanna.
Itoophiyaarra yeroo dabarru immoo addunyaanis kan nurraa eega. Okay, Oromoo isinoo sabama kana geessanidha. Teessumni keessan kana fakkaata. Walakkaa jirtu. Isin yoo waa'ee bilisummaa keessanii qofa falmitu yoo ta'e akkas yoo jettu ta'e saboota biraa immoo akkam goona? Akkam gootu? Mee akkamii wajjin jiraattu? Yeroo kana immoo isaan immoo maal ta'u? Kana gidduutti immoo humnoonni biraan dhufanii achi keessatti yoo jeequmsa yoo uuman immoo akkam goona? Addunyaan garamitti deemti? Itti gaafatamni keessan maalidha kana keessatti jedhanii nu gaafatu. Kanaatiif itti gaafatama qabna. Saba keenyaaf itti gaafatama qabna. Biyya keenyaaf itti gaafatama qabna. Addunyaaf illee itti gaafatama qabna. Akka sanatti bakka ilaalamnutti, bakka eegamnutti, bakka namni nu abdatutti, addunyaan nu abdatu dhaabbachuun dirqama. Kanaaf immoo itti gaafatama garaa bal'achuun, saboota biraa wajjin hojjechuun, rakkoo isaanii taa'anii wajjiniin mari'achuun, furuudhaaf yaaluun, isaanii wajjiniin hariiroo uumuun barbaachisaadha. Barbaachisaa duwwaa miti dirqama kun. Dirqama. Biyya sana keessatti wanti dirqama nurra kaa'e tokko baay'ina keenyadha. Giddu galeessa ta'uu keenyadha. Lafti keenya giddu galeessa ta'uudha. Qabeenya qabnudha. Kuni biyya sanaa fi akka nuyi itti gaafatama baannu nu godheera. Itti gaafatama sana bahuun immoo kan keenyadha. Akka nama ogummaa qabuutti, akka nama siyaasa hubatuutti, akka nama itti gaafatama fudhachuuf qophii ta'etti akka sanaatti of fudhachuun Oromoo barbaachisaadha. Kanaatiif ani warra baluu jiniin haasa'u lafa baluu dhaabbatan hin dhaabbadhu. Isa wajjin hin taa'ee hin mari'adhu, waa tokkollee hin qooddadhu jechuun hin danda'amu. Siyaasa amma jiru kana keessatti. Eenyuunuu haa ta'u garaagarummaa akkamiyyuu haa qabu. Akkuma sila jedhee uleen narratti hin fudhatin malee taa'ee wajjin haasa'uun dirqama kooti. Ilaa garaagarummaan keenya kana. Kanarratti taanaan waliin gallu. Waliin gallu. Kanarratti immoo walii galla. Kanaaf anis mirga keentu akkasitti immoo mirga walii qabnaa jennee waliin deemuun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf wanti jalqabame tokko Oromoo gidduutti buusuudha, nagaa buusuudha jenneerra. Oromoo gidduutti waliigaltee uumuudha jenneerra. Lammaffaa immoo sabaa fi sablammoota biyya sana jiranii wajjiniin hariiroo tolfachuu, nageenya buufachuu, firoomfachuu, wajjiniin mari'achuu, wajjiniin haasa'uu, wajjiniin karoorsuu, sirna kana waliin kuffisuudhaaf irratti walii galuu, waliin qabsaa'uu, eeganni deemeetiin booda immoo biyya akkamittiin waliin akka bulchuu akka dandeenyu irratti haasa'uun barbaachisaadha jennee amanne. Warri biroonis kan amanu. Kanaaf itti jirama. Adeemsi har'a namoonni keenya hin argitu yoo ta'e waan baay'eetu jira. Miidiyaa kamirrallee dhaqanii haasa'u, yaada isaanii gurguratu, waan Oromoo yaadutti immoo Oromoo mirga namaa tuquudhaaf otoo hin taane mirga isaa kabachiifachuu barbaada. Mirga isaa yeroo kabachiifatu immoo kan saba biraas hin kabaja. Yoo wal gargaarre wal bira dhaabbanne fagoo geenya hin guddanna jedhee kana amansiifachuu namnis akka amanu gochuun barbaachisaadha kan hojjetamaa jira. Warra kaanis immoo kan mokoo qofa otoo hin taane hubachuutu nurra jira. Rakkoo isaanii hubachuun nurra jira. Rakkoo isaanii hubannee isaanillee bifa kan keenya hin tuqnee fi biyyattii hin tuqneen akka inni deebii argatu gochuun nurraa eegama jechuudha. Kanattidha. Amma kana sababii ta'eef mootummaan amma jiru kun humni isaa guyyaadhaa gara guyyaatti laaffachaa dadhabaa deemeera. Tokkoffaa biyyuma iyyuu to'achuu dadhabeera. Amma hin argitu yoo ta'e gidduu kana poolisiitu qabee jedhanii warra meeshaa waraanaa gurguran, warra albuuda gurguran, warra nama gara daddaatti dabarsan eessaa ka'anii keessatti eessaatti akka isaan deemaa jiran. Chaayinoota faatu keessa jira. Namoota Sudaan faatu keessa jira. Namoota biyya biraatu keessa jira. Isaantu biyya kanatti nagada. Biyya kana keessa galanii Finfinnee keessa galanii isaantu meeshaa gurgura, isaantu qawwee gurgura. Isaantu albuudaa gurgura, isaantu maallaqa naannessa. Kanaaf amma biyya bulchaa jira jechuun danda'ama. Bulchaa hin jiru. Harkaa baheera waan hundumtu. Eega meeshaa nama hundumtuu bituu danda'e. Eega biyya alaatii dhufee asitti gurguruu eega danda'e. Eega biyya keessa tamsa'uu eega danda'e. Maal godha?
namni rakkate dargaggeessi dhimma taa'ee yeroo isaan nyaatan yeroo isaan waan hundumaa hojjetan taa'ee ilaalaa oolu kun nama lama ta'ee sadii ta'eetu gaaf tokko taa'ee ilaalee gaafa poolisiin hin jirre utaalee poolisii xaabiyaa seeneetu dhaqee qawwee fudhatee dhukaasaa bosonatti seena. Maal gochuu dandeessa? Hin dandeessu. Akka inni kana hin gooneef yookaan jiraachuu qaba. Kanaaf immoo qawwee sana fudhatee saamee nyaata. Kanaaf amma nagaa eegsisuun hin danda'amu Itoophiyaa keessatti amma. Nagaan yoo taa'anii akka nuyi jennu kanaan haasaadhaan rakkoon kee maal inni jennee yoo furachaa deemuu baannu akka amma jiru qawweedhaan hin danda'amu. Qawween harka hundumaa galeera. Kanaaf mootummichi dadhabaa jira. Biyyicha to'achaa hin jiru. Dinagdeensaa kufaa jira. Infraastiraakcharii tokkollee diriirsaa hin jiru. Qoricha dhiyeessaa hin jiru. Mana barumsaa babal'isaa hin jiru. Karaa daandii hojjechaa hin jiru. Konkolaataan magaala tokko bahee iddoo biraa dhaquullee isaa ofii dadhabee farra moo tooftaa maalitti fayyadamaa jira beektu? Iddoo akkasiitti dirree xiyyaaraa hojjennaati uummanni nu gargaaru jedhu. Hin jiru karaan deemanii waraana deddeebisanuu hin jiru kana booddee. Kanaafuu iddoo tokko dhaqanii haxaa'aniitu maal godhanii uummata horii baasisanii haxaa'anii uummati gadi ba'ee sirbaa maaliif jennaan dirree xiyyaaraatu asitti nu wannoo ta'uudhaaf jedha jedhu. Dirree xiyyaaraa nu banuudhaaf jedhu asitti xiyyaarri as bu'aa isaan waraana ittiin fidu. Maaliif karaan itti waraana fidanuu hin jiru kana booddee. Daandiinis hin jiru, daandiinis ciccitee dhumeera. Isayyuu immoo namni hundumtuu karaarra dhaabatee rukutaa namni dabarsu hin jiru. Akkuma hattuu rukutamaa oola beektu raayyaan ittisa biyyaa kun. Maaliif kan kooti jechaa hin jiru kan uummanni. Kanaaf wanti nuyi amma jirru jennu tokkoffaa mootummaan guyyaadhaa gara guyyaatti dinagdee isaa dadhabaa nagaa eegsisuu dadhabuunsaa yeroo gara yerootti hammachaa deemuusaa. Amma immoo hanga'ootumti mootummayyuu waggaa darbe kana waggoottan darban kanaatti jalqabanii jalaa babbadaa jiru. Hanga'oonni mootummaa maaliif hin deemsisu kaa? Hin deemu boritti gaafatamuu hin barbaadu namni hundumtuu wajjin. Hundumtuu keessaa baqachuu barbaada. Kunoo dirree xiyyaaraa fayyadii qabanii yeroo isaan biyyaa bahuudhaaf jedhu deebisanii paaspoortii harkaa fuudhanii manatti deebisaa jiru. Maaliif hundumtuu keessaa bahuu barbaada? Itti gaafatamuu hin barbaadu. Hin deemsisu kaa? Hin deemsisu. Mootummaa hattootaati kun hin deemsisu. Eeyotu mootummaa hattootaa wajjin qabamuu barbaada. Hattuun hattuudha. Barnoonni reebamtee qabamti. Neepaalitti wanta hin argitu miti gidduu kan baalasiltaanota isaanii akka hattuutti reebaniitu wannoo faarraa gad darbatu beektu. Guyyaan akkasii hin dhufa. Guyyaan itti akka hattuutti reebamanii fooqirraa gad darbatan dhufuu danda'a Itoophiyaa keessatti. Guyyaan itti hattoonni akka kanatti darbataman jiraachuu danda'a. Kanaaf of eeggachuun barbaachisaadha. Harka ofii sassaabachuun barbaachisaadha. Qulqullinni ofii barbaachisaadha. Inni taa'uun seenaa keessan galmeessaa jira. Seenaa keessan eenyummaa keessan ilaalaa jira taa'ee. Inni balbala irra taa'ee yeroo isin nyaattan cuffattan uddanii ofirratti akka feetan taatan isin ilaalu kun hundumtuu taa'ee masinii galmeessaa jira. Kanaaf waan hin taane hin hojjetina saba keessan irratti. Raayyaan ittisa biyyaa inni sadarkaa guguddaa irra jiru inni warqee baasee albuuda baasee jimaa nagadee maal godhee quufee jiru otoo hin taane inni lubbuu isaa kaffalaa jiru immoo taa'ee isaan ilaalaa jira. Kan duraan jira jarri immoo maal hojjechaa jiru jedhan immoo taa'ee. Maaltu deemaa jira jedhan maatiin koo dhumanii qoonqoo dhumanii anoo asii lubbuu kaffalaan jira isaanoo achii du'anii maal koo jiraa jedha ilmi hiyyeessaa. Taa'ee isin ilaalaa jira laa kana baraa. Taa'ee inni jala taa'u waraanni kun loltuun kun poolisiin kun inni beela'aan kun barsiisaan kun hakiimiin kun hojjetaan qonnaa kun hojjetaan maalii mootummaa kun taa'ee tokkoon isin galmeessaa jira. Mormana keessaati morma qabamanii bahuun dhufuu danda'a. Gaafa seerri diigamu we don't know who is who eenyu akka wannoo ta'u hin beekamu biyya sana keessatti. Kanaaf yeroodhaan qalbii ofiitti deebi'uun barbaachisaadha. Taa'anii haasa'uun barbaachisaadha. Taa'anii haasa'uun barbaachisaadha. Kanaaf ani gabaabamatti waan ani jechuu barbaadu mootummaan kun karaa hundumaayyuu dippiloomaasiidhaan kufaa jira. Already kufeera. Hidha kana eebbisuu irratti illee addunyaarra namni xalayaan hin gahin hin jiru.
mootummaa 200 hin barreessine laata xalaa barreessaniiru iddoo hundumaatti. Nama 4 dhufe laa isaanuu eeguuf akka isaan ta'an beektu warra nu naanna'anii jiran. Inni kaan immoo kun walgahii biraaf dhufee asumatti hafeetu achumaan qooda fudhate miruuttoon fa'a. Warri kaan Galasaa, Sudaanii, Jibuutiidhaa kunoo Somaaliyaadha. Kanuma namni kanarratti hin affeeramin hin jiru. Namni abbaa kanaatti hin jiru. Warri United Nation faallee maal namoonni erganii? Namoota Guterres namoota tokko hin erganii? Hin barbaanne because du'a diploomasiiti. Du'a. Maal nu gootiidha tokko? Maal goota? Maal goona? Kanaaf diploomasiin kufe, dinagdeen kufe, siyaasaan kufe, nageenyi dhabame. Kana booddee maaltu jira? Warri kaan immoo mormitoonni immoo wal ijaaraa, jabaachaa, wal amanaa, inni tokko isa tokko amanaa wajjiniin hojjechuudhaaf qophaa'aa haala mijeeffachaa jiru. Kun beekamaadha. Kana amanuun arguun ija banatanii arguun barbaachisaadha. Abbaan hin argu jedhan immoo gaafa iji isaa keessattuu qamuutti argaa jechuudha. Gaafa sana dirqamaan ilaaluudhaaf jira. Ani kanan jechuu barbaadaa gara fuulduraatti maal gochuu qabnaa isa jedhu akkatti naan gaafanne abdiin qaba. Maal gochuu qabnaa yoo jedhame tokkoffaa gidduu keenya rakkoo buusuudhaaf aanaalee gidduu, godinaalee gidduu, dhaabbilee gidduu, amantaa gidduu rakkoo buusuudhaaf yaalii godhamu uummanni dammaqinaan haa hordofu. Eenyullee walitti isin buusuu barbaade no isheen kun kan koo miti. Isheen kun iddoo biraatii dhufte. Amantiidhaan walitti nu buusuu barbaannaan yoo isaan dhufanii masgiida guban, yoo dhufanii charchii guban, yoo dhufanii lafa sagadaatti nama ajjeesan, yoo waa'ee tokko godhadhaa isheen kun kan keenya miti. Isheen kun abbaa qabdi jechuun barbaachisaadha. Waa'ee godinaa immoo yeroo isaan maal godhan asii godhan waan adda addaa godhan isheen kun as abbaa qabdi. Kan kana godhu sirna kanadha. Kanaaf sirna kanadha kan ka'uun irra jiru. Hiikisaa sirna kana jijjiiru. Kanaaf immoo tokkummaa barbaada. Qabsaa'uu barbaada. Gatii itti baasuu barbaada. Gatii itti baasuu barbaada. Warri biroon immoo dhaabbadhaaf ilaala. Warri mootummaa kana keessa jirtanis dhaabbadhaati of ilaala. Dhaabbadhaati of ilaala. Moomichi ministeeraa iyyuu dhaabbatee of ilaalee gaariidha. Nama saajjiniin jiran kan. Isaanumtuu isaanumtuu. Kanaaf anytime anything can happen. Sa'aatii tokkotti wanta dhoowwu hin beekamu. Neepaalitti torbanarraa waan kun kana taasisaa namni beeku hin jiru. Warra hin ta'e miti. Bor immoo hin beekamu kan keenya immoo qabatee jennaan biyya nama miliyoonii 100 ol qabu kuni lafitti qaban iyyuu hin jiru. Lafumti itti qabanii dhaamsan hin jiru. Caasaan ittiin dhaamsanis hin jiru. Akka itti ba'anis hin jiru. Maal dirreema xiyyaaraatti qabama hundumtuu. Garri itti ba'an illee hin jiru. Dhuguma. Warri irra jedhan baalasixaaniin irra sirbaa jiran kun ilaa biyyaa ba'uullee dadhabuu jiru. Hin beekamu. Biyyaa ba'uun dadhabuun rakkina ta'uu danda'a. Kanaatiif saba kana wajjin jiraattu saba kana miidhina. Gaaffii saba kanaa deebisaa. Harka keessan irraa sassaabanna. Ololan taane nuufinaa. Faarsee bulaan hojii isaati gaa hojiidha. Kanaaf gabaan baheeraaf amma bannoo keessa jira, caawulaa keessa jira, sirba keessa jira, foon muree nyaachaa jira, dhugaa jira, qama'aa jira, waan barbaade gochaa jira, waan dur hin argine argee jira. Faarsee bulaan kuni garuu isinillee akka kanaan duraatti namni isin hin ilaalu. Dhiisaa saba kanarraati tasgabbaa'aa ta'a. Saba kanarraati ta'a. Dhiifama walii gochuun hin jiru ta'a kana booddee. Isaan warri faarsee bulaan kun yeroo waa jijjiiramu deebi'anii dura jijjiiramanii dhufee isa qaama jijjiiramaa sana jala kan dhufee miila isaanii jala lixu isaan madha deebi'ee qodaadha waan ta'aniif gaafasis bitamuu danda'u. Garuu itti gaafatama qabaachuu isaa beekuun barbaachisaadha. Fayyaa ta'e Dooktar Milkeessa.
Baay'ee galatoomii Obbo Baqqalee akka waliigalaatti gulantaa qabsoo itti aanuu fi qophiiwwan garaagaraa kaafteetti waan ta'eef ani gaaffii siif hin qabu. Ulfaadhu yeroo nuu kennitee marii bal'aa gaggeessuu keetii fi irra deebinee uummata keenyaan uummata biyya sanaa hundaanuu baga bara haaraan isin ga'ee jechuu barbaanna. Barri haaraa kun baratti haqa isaanii argatan, baratti bilisummaa dhaban argatan. Isaaniif haa ta'u, nu hunda keenyaaf haa ta'u jechaa qophii keenyaarraaf qabanne kanumaan goolabna. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa ulfaadhaa. Nagaan jiraadhaa. Fayyaa ta'a.